والدرقمين في جتشا قدتشي ما تدري لمي خوفنا في جاجو قبائل مقالة روميا هدو خيستي كين قرقيفة من الكومونسها لمي دلن سيسم تلتنا خيستي ديبان سنو ما لمي رومو رتي قهاجرو چمي اتشوفت جرا دلتون رومو بيا سعود عربيا خطا جيزان مقالة دور جراتن رومو تكيفي كبين يسان الرابو قف منت مالك ترقار سمالك آتها الساجرات شوف لقام أكم جرتان دعوتو تخينيا خبجمو في جالتمو OMN رادو سنف كمنا ودوراتي وجنان فايزا إلاسي ترتين تسن وجن هاتو سنين جنم بدنا جي أنا أدو شاكسوتي بوليسوني موتم ما برتو توفتا عدا وفتني من بروم سرّا غلا جرانين جيكم سو مغور مويتان جتشودان ميدان جبايران إفغاني بودا برتو تهدو مو من هداتي غورا كجران مدين كينيا غباسان جراتون نمو غوچنا كنا هنورا دابچو قباجچون بلالي فچورتي أرغمو ما متفتال نمو كتان تسنب ديسان Gada uummanni Oromoo waaroo sodaa hidhaa fi ajjeechaa ofirraa fuudheem gaaffii mirga abbaa biyyummaa ejjennoo tokkoon gaafachuu jalqabee fi Oromiyaa aanaalee hedduu keessatti sochii warraaqsa bilisummaa finiinaa jirutti godina Gujii aanaa Shaakkisoo keessatti sochii hawaasaa laamsheessuuf shirri xaxamaa akka jiru jiraattonni dubbatan. Mootummaa wayyaanee qabsoo uummata Oromootiin reeqqisaa jiru sabboonummaa Oromoo daangaa hanga daangaatti wal dhaqqabde sakaaluuf Oromiyaa aanaalee garagaraatti xiyyeeffannaa kennuun jiraattota irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jira. Godina Gujii aanaa Oddoo Shaakkisoo magaalaa Magaadotti poolisoonni mootummaa barattoota wayaa aadaa uffatanii mana barnootarraa galaa jiran jeequmsa Oromiyaa keessa naannaa jiru asitti suumuuf qindooftan jechuun reebicha jabaadhaan miidhaa erga geessisanii booda barattoota hedduu immoo mana hidhaatti guuraa akka jiran jiraattonni naannichaa Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Akka odeeffannoon jiraattota magaalaa Magaadoorraa arganne mul'isutti odoo barattootarra miidhaan kun hin dhaqqabin dura waraanni mootummaa torban kana guutuu aanaa Oddoo Shaakkisootti hawaasa nagayaa irratti doorsisa cimaa gaggeessaa akka ture halkan mana namaatti cabsee miidhaa dhaqqabsiisuu fi qabeenya uummataa saamaa akka turetu addeeffame. Kana malees yakka hawaasaa malee hawaasa gooduun barattoota uffata aadaa uffatan hidhuu fi gidirsuun jiraattota irratti doorsisa garaagaraa banuun sodaa qabsoo Oromoo irraa qaban irraa ka'anii ofuma hawaasa nagayaa farra nageenyaatti jedhanii jeequun daran jiraattonni Gujii sabboonummaa ofii urgeessuun mirga qabeenya ofii to'atachuu fi qabsoo saba bal'aa tumsuu irratti akka ciman taasisa yaadonni jedhanis odeeffannoo arganneerra kaayamanii jiru. Itti aansunis shirri karaa lafa jalaa xaxamaa jiru hatattamaan dhaabbachuu akka qabu hojjettoonni mootummaa naannichaa haaromsa eegalame kabajuun aantummaa hawaasaa mul'isuun nageenya naannichaa tiksuu akka qaban barattoonni hidhaman hatattamaan gadi dhiifamuu akka qabanii fi waraanni mootummaa federaalaa guutumaan guututti godinicha keessaa bahuu akka qabus jiraattonni dhaamanii jiru. Finfinnee keessatti dhiibbaan sanyummaa lammiilee Oromoo irratti gahaa jiru cimee itti fufeeti jira. Magaalaa rakkoo mana jireenyaa qabdu tana keessatti abbaan warraa 10,000 ol ijoollee isaanii waliin mana gandaa keessaa gadi darbatamuudhaan rakkoof saaxilamaa akka jirantu beekame. Abdusalaam Assaanaa Keettaan isiniif dhiyeessa. Magaalaa Finfinnee keessatti lammiileen Oromoo rakkoo mana jireenyaan dararamaa jiraachuu maddeen gabaasan. Dhiibbaan sanyummaa akkuma biyyaatti saba Oromoo irra gahaa jiru yeroo ammaa magaalaa Finfinnee keessattis Oromoota magaalattii keessa jiraatan rakkoodhaaf saaxileera. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa garaagaraa keessatti lammiilee Oromoo manneen gandaa keessa jiraatan keessaa baasuun rakkoodhaaf saaxilamaa jiraachuun jiraataan magaalattii dhimma kana dhiyeenyaan quba qabu Oromiyaa miidiyaa neetworkitti hime. Akka namni kun jedhutti kutaa magaalaa yakkaa fi araadaa keessatti lammiileen Oromoo yeroo dheeraadhaaf magaalaa Finfinnee keessatti manneen gandaa keessa jiraataa turan sababa Oromoo ta'an qofaaf dhiibamanii alatti darbatamaniiru. Falmii mirga abbaa biyyummaa sirnicha baaraksee itti fufiinsaan gaggeeffamu erga jalqabee kaasee dhiibbaan sanyummaa saba Oromoo irra ga'u magaalattii keessatti haalaan dabaleera kan jedhe jiraataan magaalaa Finfinnee dubbifne kun kutaa magaalaa yakkaa naannoo embaasii Faransaay bakka Akwaas Meedaa jedhamuun beekamutti abbaan warraa 7 ta'an maatii isaanii waliin mana gandaa keessaa gadi darbatamanii rakkoo fi gadadoodhaaf saaxilamaniiru. Kutaa magaalaa Araadaa naannoo Hurufa Bombii yookaan kiiloo 4 jedhamuun beekamuttis lammiileen Oromoo 3 mana gandaa keessaa gadi darbatamuun rakkoodhaaf saaxilamaniiru. Rakkoon uummata Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiraatan daran dabalaa dhufeera. Sababa Oromoo ta'an duwwaadhaaf naannoo 4 kiiloo yookaan Hurufa Bombitti kan argaman Oromoota abbaa warraa 3 maatii nama 2 qaban mana gandaa
gandaa keessa baasuun yeroo ammaa kana naannoo sana sharaa ijaarrachuun keessa jiraachaa jiru. Dabalataan immoo naannoo Yeekkaa yookaan kutaa magaalaa Yeekkaa Kwaas Meedaa iddoo jedhamu bakka jedhamuun beekamutti Oromoonni abbaa warraa 8 mataa isaanii maatii 3 4 fi isaa ol kan qaban mana gandaa keessaa gadi yaafamuun meeshaan isaanii irraa fudhatamuun baay'ee rakkachaa jiru. Lammiilee Oromoo buqqisuun naannoo Somaalee irraa eegale Finfinneetti hojiirra ooluuf kan nuun jedhe jiraataan magaalaa Finfinnee kun namoota yeroo ammaa yakka tokko malee sababa Oromootaan qofaaf manneen gandaa keessaa baanii rakkoodhaaf saaxilamaa jiran haati ijoollee 4 Aadde Ayyalech Maammoo kan keessatti argamtu ta'uu eeruun poolisootni sabaan Oromootaanis akka jiran dubbata. Namoonni magaalaa Finfinnee keessatti mana isaanii waggaa 8 keessa jiraatan keessa ari'aman yookaan gadi yaafaman mootummaa wayyaaneetiin Ayyalech Maammoo haadha maatii yookaan haadha ijoollee 4 qabattee jechuudha. Waannaa Saajin Taammiruu Baqqalaa innis akkasuma ijoollee 4 qaba. Saajin Toliinaa abbaa mucaa tokko Tolchaa Abiyoot Birhaanuu. Faayidaan addaa naannoon Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa argatu rakkoo fi gadadoo ta'uun ammas itti fufeera kan jedhe namni kun mootummaan naannoo Oromiyaa sagalee dhaaba biyya bitaa jiru keessaa qabutti fayyadamuun rakkoolee sabarra gahaa jiru kana hambisuu qaba. Dhiibbaa sanyummaa mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiruun Oromootni baay'een iddoo garagaraatti miidhamaa jiraachuun beekamaadha. Waldorgommiin fiigichaa guddichi mata duree lammii hoofnan fiigaa jiru qophaa'e magaalota Oromiyaa hedduu keessatti akkan gaggeeffame dhorkamuun isaa lammiilee dallansiise. Lammiileen Oromoo qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaafaman gargaaramuuf kan ooluuf tilmaamsaan qarshii miiliyoona 50 fiigicha kanarraa walitti qabuuf kan karoorfame ta'us maddeen keenya gabaasan Usmaan Abdulatiif akka itti aantu isiniif dhiyeessa. Deeggarsi lammiilee Oromoo qe'ee fi qabeenya irraa shira wayyaanee fi bulchiinsa naannoo Somaalee abdiileen buqqaafamaniif taasifamaa jiru akkuma itti fufetti jiraachuun beekame. Sagantaawwan pirojektii deeggarsi lammiilee baqachiisifamaniif walitti qabamu kun bifa bal'ina qabuun uummataa fi bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin dhihaatee hojiitti xumuratti argama. Sagantaawwan san keessaa waldorgommiin fiigichaa guddichi isa tokko. Waldorgommiin fiigichaa lammiilee kumaantamootaan gaggeeffamuuf jiraatu kun magaalota Oromiyaa hedduu keessatti qaadhimamee kan itti deemamaa jiru ta'uun ibsame. Deeggarsi waldorgommii fiigichaa kanarraa argamus lammiilee Oromoo qe'ee fi qabeenya irraa buqqifamaniif oola. Akka karoorfametti fiigicha kanarraa qarshii miiliyoona 50 walitti qabuun deeggarsi akka taasifamu maddeen ibsanii jiran. Akka miidiyaan biyyattii sirnichaaf amanamoo ta'an gabaasaa jiranitti waldorgommii kanarraa qooda fudhachuuf dhaabbanni mootummaa fi miti mootummaa ispoonsor ta'uun hirmaachuuf karaa jirani. Dhaabota kanneen keessaa kan ifatti gumaata ooluuf jiraatu beeksifates haala armaan gadiitiin kaasuun ni danda'ama. Oromiyaa Cooperative Bank qarshii miiliyoona 2, Dangote qarshii miiliyoona 2, Ethiopia Insurance Corporation qarshii miiliyoona 1.5, Oromiyaa Insurance Corporation qarshii miiliyoona 1.5 fi kanneen biraattis ispoonsor ta'uuf qophii taasisaa jirani. Haaluma kanaan magaalaa Adaamaatti fiigichi guddaan namoota 60 hirmaachise torbaan tokko booda dhaadannoo lammii hoofnan fiiga jedhuun ni gaggeeffama. Bu'aan fiigicha kanarraa argamu deeggarsa lammiilee Oromoo qofa osoo hin taane tokkummaa uummata Oromoottis calaqqisee caalamatti kan dagaagsu ta'uu sabboontuun ibsitan. Garuu waldorgommiin fiigichaa kun magaalota garagaraa keessatti akka raawwatamneef dhorkamaa jiraachuun qeeqa jabaa hordofsiise. Dorgommiin seena qabeessa miira hawaasaa kakaasu kun hafuun fedhii fi faayidaa uummataa sarbuu malee kan hiika biraan qabaanne ta'uu jiraattonni magaalotaa dubbatan. Dhimma kana hordofuun xiinxalaan siyaasatii fi Daayirikteera Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mohaammed rakkoon nageenyaa magaalota Oromiyaa 8 keessatti fiigichi lammiif jiru akka hin gaggeeffamne isaan hanqiftu kan hin jirre ta'uu ibsuun rakkoo jirtu ifatti hawaasaaf akka dhiheessan gaafate. Magaalaa Finfinnee keessattis waldorgommiin fiigichaa kun sababa qabatama hin ta'iniin waan hafteef hatattamatti dhiibbaan jiru kaafamee pirojektiin karoorfame hojiirra haa oolu jechuun Jawaar Mohaammed ergaa qaban dabarfatan. Godina Harargee Bahaa Aanaa Eerar keessatti waraanni wayyaanee tasgabbii hawaasa dhorkataa jiraachuutu dhaga'ame. Guyyaa irraa sa'a 3 irraa eegalee lolli cimaan milishootaa fi waraana wayyaanee jidduutti deemaa jiraachuu maddeen keenya gabaasan Abdusalaam Hassan ammas akka itti aanutti isiniif dhiyeessama. Waraanni raayyaa wayyaanee nageenya hawaasaa gooluu hojii idilee isaa godhachuun cimsee itti fufee jira. Godina Harargee Bahaa Aanaa Eerar Araddaa Doddosaatti raayyaa ittisaa wayyaanee fi milishoota jidduutti lolli cimaan deemaa jiraachuu maddeen gabaasan. Waraanni raayyaa wayyaanee Aanaa Eerar Araddaa Doddosaatti dargaggoo Rashid Idris kan jedhamu yakka tokko malee itti dhukaasuun lubbuu galaafachuu isaa kaleessa gabaasuun keenya ni yaadatama. Guyyaa har'aas sa'a 3 irraa eegalanii aanichaa seenuun dhukaasni waraana wayyaanee fi milishoota jidduutti deemaa jira.
Oromiyaa ganama kana gaafa jiisaa jammare ilaan gammaatti qaamni deemu jiraa wanni addanuu geenye. Yeroo kaleessa dura jalqaba mukaa tokko jeesanii akkamataa mukaa tokko jeese Rashaa Jibriil jaaniin guyyaa fakkeessa akkamataa mana dhaqee mukaa tokko jeesee achiiwwata ganama kana ganamaanii dhufaasaa gandarratti eegale ilaan gammaatti wanni addanuu gee goddaachuun jiranii addamtaanee ganama kana raajaa jiisaa jammaree itti fufuu jira jechuudha. Waraanni raayyaa ittisaa wayyaanee naannoo Oromiyaa waraanaan bulchuuf hamuummataa jiru nageenya hawaasaa gooluu hojii ijoo ofii godhachuun nageenya booressaa jiraachuu kan himan jiraattotni aanaa Erer milishoota nageenya hawaasaa akka eegan bobbaafaman irratti dhukaasa banuun walitti bu'insa uumameen yeroo ammaa lolli cimaan deemaa jiraachuu dubbatan. Akka jiraattotni jedhanitti sagaleen dhukaasaa meeshaalee gurguddoo dhagahamaa jiraachuu ibsuun hanga sa'a oduun kun qindaa'utti miidhaan gara lamaan irraayyuu dhaqqabe kan adda hin baane ta'uu addeessaniiru. Waraanni wayyaanee kufaatii siyaasaa aangawoota TPLF mudate irraa dandamachiisuuf kaayyoo dhoksaa Oromiyaa humnaan ukkaamsanii bituu galmaan ga'uuf shiraxatamaa jiruun hojii Oromiyaa dirree waraanaa gochuutti bobba'aniiru. Aangawoonni sirna wayyaanee ol aanuun rakkoo biyyaa furra jecha gama kaaniin madda rakkoo kan ta'e raayyaa waraanaa uummata nagaa irratti yakka hojjetaa jiru dhaabsisuu hin dandeenye. Dhalattoonni Oromoo biyya Saawud Arabiyaa kutaa Jiizaan magaalaa bee jiraatan Oromoota qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaafamaniif gargaarsa maallaqaa taasisaa jiraachuutu dhagahame. Gargaarsi hawaasa magaalaa beeshitiin godhame kun maallaqa Saawud Arabiyaa 67 akka ta'etu himame. Usmaan Baayyoo immoo akka itti aanutti isiniif dhiyeessama. Talagaa daawwattoota keenya kabajamoo gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tan nafti waliin turtii gaarii.